dhaaba bonamo tiyaatira Itiyoophiyaa yemmuu jennu namoonni kakka'an keessaa tokko siigaa kutaa tokkoffaa sagantaa kana irratti dubbannee turre inni waan haalamu miti. Ittaanee immoo namni akkuma Itoophiyaa waliigalaatti kan kaasuu dandeenyu namni Oromoo tokko tiyaatira Itoophiyaa gaafa kaasnu Tsaggaayee Gabramadiin hirraafachuu hin dandeenye. Jibbinus jaallannuu fi achi keessatti urjii ta'ee nama ifuudha. Mee waa'ee tiyaatira Itoophiyaatiif waa'ee Looreet Tsaggaayee Gabramadiin siinis immoo hojii keessatti walitti dhufeenya walitti qabdanu yoo jiraate mee achirraa jalqabnu qophii keenyarraa kan. Gaarii Looreet Tsaggaayee Gabramadiin nama baay'ee guddaadha. Guddaa yeroo jedhu beekumsa isaatiin, hojii isaatiin, dandeettii isaatiin nama baay'ee guddaa, nama fagoo ga'ee, nama wanna hedduu ilaaledha. Tsaggaayeen barreessaa diraamaalee qofatoo hin taane qorataadhas. Qorataa iddaa Afrikaa keessumaa waa'ee qaroomina Afrikaa saganamaa hedduu nama yeroo isaa irratti dabarsee namoota akkas warra Egyptologist jedhaman akka Sheek Anta Diyooffaa namoota biraa wajjin warra bara sana hojjetaa ture qorataa turedha. Tsaggaayeen gama diraamaatiin immoo nama diraamaalee Shakespeare akkasuma tutuu hin taane gara afaan Amaaraatti sadarkaa guddaatti walaloodhaan akka Shakespeare godhe inni immoo Amaariyaadhaan walaloodhaan nama barreessedha. Diraamaalee guguddoo kanaaf Tsaggaayeen amma ibsu nama dadhabsiisutti nama dandeettii guddaa qabu, nama barachuu qofatu hin ta'in nama dandeettii uumamaa jabaa nama qabudha Tsaggaayeen. Hojii kee keessatti wal argitanii beektu, wal haasofsiiftanii beektu? Gaafa dukkanaan duuba ani qophii isaarra jirrudha. Kan namni fidee Tsaggaayee wajjin akka wal barru godhe. Namni isa beeku, namoonni isa beekanii gara bakka itti hojjedhu fidanennaan akkasitti wal barree eega sanaati. Egaa Tsaggaayeen yeroo dheeraadhaaf amma inni biyya alaa bahetti anis gara biyya alaa dhufetti xiqqoo wal arguun xiqqaate malee yeroo adda addaatti wal agarraa. Dukkanaan duuba yeroo qophaa'urraa jalqabee guyyaa torbanitti guyyaa tokko akkas dhufee ilaala ture. Gaafa dooyin sun agarsiifamus dhufee achirratti argamee keessummaa kabajaa ture. Sana booda diraamaalee ani barreesse yeroo jennaan yeroo imimmaan agarsiifamuu yeroo shaakalamuu dhufee ilaala ture. Yeroo agarsiifamuu dhufee ilaala ture. Achi booda immoo waa hedduu waliin dubbannaa yaada qabus natti dubbataa ofiisaa hawwii qabu maal gochuu akka barbaadus natti dubbataa. Dhagayeera gidduu kana kitaabonni kee lamman godaannisnii fi gurraacha Abbayyaa akka aaraatti maxxanfamee biyya keessatti dhiyeenya kana dubbistootaa fi dhiyaachuudhaaf deemaa jira waan jedhuun dhagayee ture. Waan itti dabalame qabama waa'ee isaa waanuma gabaabaatti wanti natti himtu jira maaltu ta'aa jira? Godaannisni gabaarra jira. Godaannisni kitaaba xiqqaa ture booda keessa deebi'een barreesse gara fuula 164 akkas ture. Gara yeroo keessa deebitu waa hedduudha. Kitaaba gara fuula 540 wayii akka kanaatti deebi'ee maxxanfame sun gabaarra jira. Bubbuleeyyuudha. Booda immoo gurraacha Abbayyaas akkasuma wanti xiqqaa fooyyessee maxxansaa afuraffaadha kuni ummataaf baasuudhaaf. Kanaaf lamaansaa idduma tokkotti gooneetu akkuma namni beekee namni argee bitachuudhaaf jira jedhee namni argatuuf jecha biyya keessaa hiriyoonni koo namoonni kanatti qooda fudhatanii nas gargaaraa jiranii
qophii qopheessaa jiru sana kanatti argite jechuudha. Dhumarratti fiilmii baratte egaa lafti Oromoo moodacheen Oromoo waan fiilmiidhaaf ta'uudha Waaqayyo qopheessee kan uumeedha. Achi deemnee barumsa kee kanaan Lubbaaboor deemnee Baalee deemnee Artii Wallaggaan deemnee Boorana deemtee yoom fiilmii hojjechuudhaaf abjuu qabda? Abjuu qaba. Kun inuma ta'a jedhee namana guyyaa isaa arra yookaan bor jedhee sitti mudhabaadhuyyuu guyyaa tokko kun akka inni dhugoomu amantaa guddaan qaba. Waliin deemnee Lubbaaboor bosonicha keessa ati gaa nu hoogganteennaan fiilmii kaasuu dandeenya jedhee yaada. Bakkawwan biraas akkasuma deemnee amma danda'ame irratti hojjennee qooda gama keenyaa gumaachina jedheen amanaa. Dhaloonni immoo nu caalaa haaraan kun immoo onnatee ka'eera. Waan adda addaa gama tiyaatiraan gama fiilmiin gama barreeffamoota adda addaatiin kun humna guddaadha. Jijjiirama aadaa jijjiirama aartii guddaa fiduu danda'a. Yeroo tokko waa'ee qulqullinaa namni gaaffii kaasa garuu kan qulqullina hin qabne barreessiin qulqullina keessaa arguu hin dandeessu. Akkasumatti teessee waan qulqulluun lafa bu'uu hin danda'u. Kanaaf kun gara baay'inarraa gara qulqullinaattis jijjiiramaa deema jedheen amana. Egaa anaafatis amma lafarra jirutti qooda keenya ni gumaachina jedheen abdii qaba. Ayyaanni abbaa keenya ayyaanni maccaanu haa gargaaru gaa kana gochuudhaaf daawwattoota keenya qophiin keenya asuma irratti mariin keenya qophiin keenyatti fufa mariin keenya ani dhaabaadha wajjiniin godhe waa'ee tiyaatira Itiyoophiyaa tiyaatira Oromoo ilaalchisee kan goone asirratti raawwata akka barumsa irraa argattanii abdiin qaba waa irraa argattanii jedheen abdii qaba. Egaa maqaa keessaniin keessummaa koo nan galateeffadha. Waan na wajjinii turtaniif immoo galatooma. Yeroo biraa immoo qophii biraatiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa nagaatti Anbafqaaduu Morodaati.